Jirtu uummata biyyaa oduulee gurguddoo guyyaarraan tanaa dhaga'uu qabdan jeetaniin fileen isinii hima itti dhiyaadha. Guutuu viidiyoo kanaa dhageeffadhaa, walii dabarsaa, yaada keessanis itti barreessaa. Durarratti pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa Yuukireen Raashiyaa irra gaggeessite san kan xayyaarota lolaa fi akkasumas kaampiilee lolaa adda addaa duraa dhooyte san ani quba hin qabu nattillee hin himne jedhee dubbatee jira. Dubbiin tunis akka malee warreen isa deeggaru yeroo ammaan tanaa gaaffii adda addaa kaasaa jirti. Nuti haalata lolli kun itti dhaabbatuu fi akkasuma sanitti siisfaayirii kan yeroo dheertuu ta'u irratti hojjechaa odoo jirru haleellaan tuni hariiroo teenyaa fi kan Raashiyaadhaa karaa addaatti jijjiiraa jirti jedhee dubbatee jira. Deeggartoonni Doonaald Tiraamp takkaa warri maagaa jedhamanii beekaman yeroo oduu adda addaa takkaa miidiyaalee adda addaa irratti haasawan inumaatu warra deep state takkaa'u warreen mootummaa Ameerikaa keessa jiru kan yeroo ammaan tanaa Doonaald Tiraampiin faallaa jiraniitu lola kana gaggeessee jedhanii odeessaa jiran. Akka oduuleen adda addaa jettutti warreen haleellaa tana Raashiyaarra gaggeessan warreen Ameerikaa keessa hojjetan takkaa'u immoo intelligensii Ameerikaatii fi intelligensii biyya UKdha. Akkasuma sanitti warra neetoodhaatu wal mari'atee Yuukireen wajjin ta'uudhaan haleellaa tana Raashiyaarra gaggeessanii jedhanii odeessaa jiran. Haleellaan tunis kan yoo xiqqaattee ama tokkoof cinaa itti qophaa'anii gaggeessan yoo taatu inumaatu yeroo ammaan tana pireezidantiin Ameerikaadha kanarratti akka aara qabuu fi akkasuma sanitti waa'ee isaa kan pireezidantii Raashiyaati wajjin haasoo tokkollee akka hin godhin oduuleen adda addaa ni dubbatti. Yeroo tanarratti pireezidantiin Raashiyaadhaatillee waan kan ilaalchisee amma dura wanni inni dubbate takkallee hin jirtu. Haa taatu malee Raashiyaanis haleellaa Yuukireen irra gaggeessitu itti jabeessiteetuma oolaa jirti. Loluma kana wajji wal qabatee Piraayim Ministerichi Ingiliz Staarmer kan jedhaniin inumaatu lola jabaa Raashiyaarra gaggeessuu qabnaa jedhee meeshaalee waraanaa adda addaa bitachuu irratti akka jiruu fi akkasuma san warreen gartee isa gargaaran akka qopheeffachaa jiru. Yeroon tuni yeroo lola hamaa gartee Raashiyaa irratti gaggeessinu jedhee dubbatee jira. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marii Chaayinaa wajjin sababa teeriifii kanarratti godhaa jiran irratti yaada isaa yeroo ibsu inumaatu pireezidantii biyya Chaayinaadhaa Xi Jinping wajjin waliigaluu dadhabnee jirra. Akka malee haala jabaadha keessa jirraa jedhee dubbatee jira. Kana qofa odoo hin taane inumaatu wanni nuti barbaannuu fi wanni isaan barbaadan waan garagaraati yaada jiru miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Kanarratti akka oduuleen takka takka jettutti pireezidantiin Ameerikaadhaa Chaayinaarra yoo xiqqaatte parsantii 30 akka irra kaa'uu barbaadu akkasuma san Chaayinaan ammoo daldala isaanii kan gartee Ameerikaa wajji gootu qofa odoo hin taane daldaluma Chaayinaadhaa guutuu kaampaanota Ameerikaatiif akka banuu qabdu pireezidantiin Ameerikaadhaa irra deddeebi'ee gaafatee jira. Kanarratti Chaayinaan waan godhuu hin barbaanneef akkasuma san teeriif kanallee gartee akka ziirootti duraa deebisan yaada siidhaa karaa Doonaald Tiraamp dhiyeessitee jirti. Hariiroon pireezidantii Ameerikaatii fi Iilaan Maskii karaa hamatti achi gargalaa jira fakkaatu. Akkuma quba qabdanitti Iilaan Maskiin guyyaa muraasa dura mootummaa Ameerikaadhaa dhiisee karaa hojii isaa deebi'u oduu keessatti isin himeetiin ture. San qofallee odoo hin taane inumaatu pireezidantiin Ameerikaatillee Iilaan Maskii kana akka malee isa faarsaa ture. Garuu yeroo ammaan tanaa haalaataa jajjabaa keessa akka jiran oduuleen adda addaa gabaasaa jiru. Guyyaa kaleedhaa Iilaan Maskiin waa'ee baajeta haaree kan pireezidantiin Ameerikaadhaa baasuu barbaadu kan gartee biyya tanaa jechuudha. Akka gartee inni maqaatti baasetti Big Beautiful Bill kan jedhaniin san yeroo ammaan tanaa Iilaan Maskiin akka malee balaaleeffachaa jira. Inumaatu namni gartee biila kanaaf voot godhe yeroo dhufu keessaafuu Nooveembar kana keessatti oofisa isaanii takkaa'u filannoo isaaniitirraa isaan kombalchuu qabnaa yaada jiru Tiwiitara gubbaarratti takkaa'u immoo X gubbaarratti barreessee jira. Hariiroo tana ilaalchisanii warreen miidiyaadhaa yeroo pireezidantii Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp gaafatan Iilaan Mask amma duraas yaada kana naa himee jira. Ammallee wanni addaa wanni inni jedhe takkallee nu hin jirtu yaada jiru miidiyaadhaaf dubbatee jira. Oduu biraatiin dhumaatii ummata adii kan Saawuz Afrikaa keessa jiru kan yeroo dabarte pireezidantiin Ameerikaadhaatii fi pireezidantiin Saawuz Afrikaadhaa yeroo ta'an san Doonaald Tiraamp irra deddeebi'aa dubbachaa ture san amma oduun baatu akka jettutti inumaatu oduu san irratti Doonaald Tiraamp oduu sobaa itti himaa turanii. Yaada isaa gartee waan lafarra hin jirre isa gorsaa turanii gorsisan dogoggoraa yaada jiru miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran akka gartee warreen isa gorsu ja'anitti
inumaatu informaationa bareedaa odoo Doonaald Tiraamp hin himne informaationa dogoggoraatiin akkasitti pirezidantii Saawuz Afrikaadhaa qaanyeessee jedhanii dubbatanii jiran. Kanarratti pirezidantiin Ameerikaadhaa yoo pirezidantii Saawuz Afrikaadhaa bilbilaan dubbisee akkasitti gartee dhiifama gaafates wanni irraa dubbatan takkaallee nuu hin jiru. Dhuma irratti mootummaan Itoophiyaadhaa digital ID yoo xiqqaatte amata lameen dhufu kana keessatti nama miiliyoona 90f ID tana inni kanninaa jedhanii dubbachaa jiran. Akkuma quba qabdanitti digital ID'n tuni tan haaraa yoo taatu amatuma kana Itoophiyaa keessatti eegalanii jiran. Garuu yeroo ammaan tana guutumaa guututti Itoophiyaa keessatti akka gaggeessuu barbaadan yoo dubbatan hamma ammaan tanaatti immoo Finfinnee keessa qofatti digital ID tana hannaa jiran jedhanii dubbachaa jiran. Namni hedduun digital ID tanarraa sodaa adda addaa waan qabaniif sababa gartee digital ID'n tuni haak ta'uu ni dandeessi. Akkasuma san isii tana fuudhanii akkaawuntii teetee hojii walitti hidhanii namni fedhe akkaawuntii tee keessa waan fedhe baafachuu ni danda'a. Yaada jaaniin namni hedduun irraa haasawaa jiran. Garuu amma dura wanni akkasii san ta'uunis hin beekamne. Garuu immoo sababa gartee isiin tuni digitaala taate jecha digital security akka malee jabduu barbaachifti jedhanii odeessaa jiran. Oduun teenya irraa tana fakkaatti. Oduu biraatiin amma wal deebinuu nageen jiraadhaa.